haga bara 2000 kudha lamaatti dubartii dhibba jahaatitu gudeedan. Karma egaa bahaa sana jechuudha. Gudeedamtee ulfooyte mas. Wanni kun immoo gargaarsa nama kanaaf akkamitti hin jiru moo yookaan immoo tuffiidhaaf immoo wanni kun maaltu jira bakka kana naaf hin galle yookaan immoo wayyaanee biraas jira moo akkamiin akkatti gartee beektutti. Baasiin Itoophiyaa ammanii hun jirtu gaafuma jirtu Abdulqawwiin eegale bara 10 dabree jira. Ammas keessa rakkoon adda addaa kan dhalaan akkoo cufattetti dhumtee jirti. Kan paaspoortii biyyaa qaban kan mattaawaqaa qaban jiran. Dhumaatiin nama dilleetuun isaan hin laallatu. Kawaan isaan hin laallanneeti. Kambi gabachu nama kanaaf nama kana rakkata kana nama gartee rakkata kana gartee bahar raqabeti fidee kambi dhageessa geeffatachu namni biyya namni gartee naannoo sun hundi beekachu namni gartee kashiftaa ta'e akka gartee nama sirreessuu beekachu namni gartee naannoo san bulchu waan kana kamitti osoo rakkina gartee namni keenya osoo miskila gartee rakkisaa jiru akkamitti callifamee ilaalamaadha wanni kun. Yookaan immoo karaa gartee dhaaba gartee yoo inni ittiin immoo wartee dhaaba gartee immoo gargaaruun. Wanni kun immoo gargaarsa nama kanaaf akkamitti hin jiru moo yookaan immoo tuffiidhaaf immoo wanni kun maaltu jira bakka kana naaf hin galle yookaan immoo wayyaanee biraas jira moo akkamiin akkatti gartee beektutti. Baasiin Itoophiyaa ammanii hun jirtu gaafuma jirtu jarri kun eegale bara Abdulqawwiin eegale bara 10 dabree jira. Bara 10 dabre kana keessatti hedduu gaafa sanuu as jiran. Dhumaan namaa itti dhaquu turee himuu turanii ni beekan. Safaraan gaafa jirtu jechuudha. Takka waan tokko godhanii ni beekan. Ati kunaafu gabaabsee wanni ni siimu. Waan irra gaadhaan dhiyeessu. Ka paaspoortii isaanii si dhiyeessu. Ambaasii warra paaspoortii hin dhufe. Halammiin Tigree, kan Amaaraa, kan Guraagee, kan jiran dhalaa xalabaan dhufe. Ta'asitti ajjeesan. Takka mormuuf hin turre. Safarachu. Ambasin. Ambasin safaran Itoophiyaa sanuu godhuun ture. Ta'isilaa kanaatu jechuudha. Kanama immoo deemuu kan Oromoodhaa kan raawwataan firaadhiisi. Warra dhumu Abdulqawwii kana firaadhiisi. Kan seeraan dhufe kan isaan laallatu. Saniifuu bu'aa godhuun ture jechuudha. Gaafa dhalaaleen as jirtu san abbichi isaan xalabaan fite. Xalabaan fite. Doolaara 200 fidee doolaara 50 akka kennamuuf taasisuu ture. Irra caalaa isaanii sarmaa kan hin ta'a kennineef yeroo isaan bara 2 dalagan jawaazatarraa nama tokko maallaqa kenneefi firiyaa isaa jechuudha. Karaa tarehiilaatiin galchaa ture jechuudha. Paaspoortiidhaan malee paaspoortiin dhufanii tarehiilaan galan. Osoo maallaqa isaanii shaantaa isaanii osoo fudhanne galchuu turte sunuu. Ragaafiin qabasan. Waraan bara 2000 torba keessa hidharraa baase kan sadi Tigree namni lama Amaaraa kun Guraagee yookaan sablammoota garaagaraa nama 6 ni jiran jechuun ni yaadatte. Ambaasiin Itoophiyaa ta'e yeroo sanii ni beekte jechuudha. Na biraa deemaniitu dhaqanii dhagaadhaan tumuu turan ambaasii Itoophiyaa sana isaan sun. Ambaasii sana jechuudha. Nama biraa ajjeesanii jira. Mattaawaqaan isaanii na bira jira. Mattaawaqaan nama du'e ammaa na bira jira. Mattaawaqaan nama sanii kan xalabaan fidanii ajjeesan jechuudha. Saniihu bu'aa tokko godhuu fi dhabaniiti nuti isin galchuu malee waan biraa dandeettiitti hin qabnu jedhanii maallaqa nuu fuudhaa namticha kanarraa abbaa nu fidanii beektanii dhimma teenyaa miti jedhanii ji'a 3 isaanii hidhaa ture an hidharraa baase mana murtii biyya tanaatiin wajjin walitti hidhee namticha san fuudhee hidhee maallaqaa sirraa fuudhee fi dhalaa san walaba godhee warra galee fi warra as jirus ni jira yeroo laaf galan malee as keessa dalagachuu turte dhalaan san Amaara nullaalu an Oromoodha masila. Saniihu hin gootu. Imbaasiin gartee waan silaa kisuun gootu jechuudha. Dhimma uummataa haruma hin gootu. Dhimma uummata Itoophiyaa hin gootu ni gootu yoo jaan. Ana haana kasasanii anaan bakka bu'aaf ni yakkamaa fana. Ni godhu turre yoo jaan. Ragaa mootummaa Yamaniin itti qabamaa sana. Hin godhan. Waan ta'aniif na dhibamaa sana. Waanuma sana staadiyoo. Na dhiba waan amma isaa ambaasii waan godhuu qabu na dhiba. Nama du'e tallaajaa guutuun.
deemanii ilaalan lammi tabbaachu ka paaspoortii qabu faa kan nuti kas godhaa jenneeni mootummaa yaman itti naamtee bu'aa ambaasiin teessan waa takka bu'aan qabduuti kottuu laali faanaan jaan aboo namni kun paaspoora qabaa kanatti du'ee ambaasii geessan jaan nama kana ka paaspoortii qabu hinjiruu namni bakka nama kana laalu hinjiruu jaan dirree baan hinjiruu ambaasiin gootuu jaan mootummaa yamanii wajji hiriireetiin dhimma san godha jechuudha kamana keessatti akka malee du'ee jirammas keessa rakkoon adda addaa kan dhalaan akkoo cufattetti dhumtee jirti kan paaspoortii biyyaa qaban kan mattaawaqaa qaban jiran qadiyyaalee balaa buutu balaa addaa tan hundaa'u hin laalan isaan hin laallatu dhumaatiin nama dillituun isaan hin laallatu kawaan isaan hin laallanneeti maalayyaa ammaati jechuudha Abdul Qawwii yeroo isaan eegalirraa osoo mootummaan tun hin cabin dura itti gaafatamaa naannoo karaa baharaa liwaa jechuudha akka afaan keenyatti jeneraala meejar jeneraala silaa karaa san karaa baharaa bulchuu jechuudha akkuma fakkeenya ammas raaqesii maarreesii jankanatti karaa san bulchuu ifiifin itti dhaqe jeneraalticha itti dhaqeetiin mana isaatti barbaadee itti dhaqee kachi bulchu rakkoo kanaa jira jee qophaa'ee namticha hoggaan itti himuu naarifatee xayyaaraan see kaasanaan jee helikoptarin kaasaa qoradhu naannoo san hundaa'u akkasitti kaanee guuranaan jee jechuudha naa isaa wajjin fixatee amatuma san amatuma mootummaan tun cabte amatuma san dubbiin taate eegaan nama lamaa sadiillee hidhe jechuudha itti wajji wal ta'ee bilbila naa kennaan jeen tokko kiniin itti qabsiise maallaqa achi qabsiiseeti maallaqa naa kennaa kuma sadi suudiidhaan fedhaa jee nama harkaa qabaachuu ture nama isinit bilbila osoo maallaan kennineef bilbila isaatiif cheeka maallaqa itti ergitaniif naa kennaan jechuun ture ane Abdul Qawwii kan ajabo jaroota arabaa gurguddaasan yeroo isaan fuudhanii maqaa naa kennan tokko harkuma kiyyaaniin maallaqa ergee qabsiise tokkichaasan eegaan mootummaa tanaa wajjaase waan mootummaa beekuuf jecha nama kana hixxaatti qaban isaan wallaalaniitiin ammala kana baase kuma 50 ergeef kuma 50 maallaqaasiitiin fuudhee eeysaa fudhatte maqaa keenaa kennin jee maqaa isaanaaf kenne maqaa Saalim Ali Hudeesh naan jee maqaa isaanaaf kenne namtichi kuni maqaa isaa barreeffadheetiin eeysaan siiqaa kureemii naa kaaye makaaye kureemiidhaan siiqaa mi'ee tamam bakka akkasii kaayeetiif mootummaafis balaa godheef mootummaan kureemii ballaqteeti yeroo san sa'a kan fudhatte ganama sa'a kanaatiin bakka san dhaqaa akkasittiin fudhadhee makiinaan deebi'anaan jee yeroo inni dhaqu sanitti hoggaa dhaqu maqaa kiyyaas guutuu waan beekaniif jecha sukiriitiin achirra dhaabbatteef hoggaa maallaqa inni fudhatee maallaqni meeqa maqaanis eenyu jedhanii gaafatan yeroo arguu akkasittiin ergeef koodii hoggaa inni fuudhee maallaqa fuudhee isa ta'u hoggaa beekan kaatiinaatti ta'an jechuudha akkasitti mana seera dhiyeessa akkasittiin qasan qabsiise jechuudha lama moo sadiyaati kaniin hixxaa adda addaan hin qabsiise mana seerarra dhiyeessanii jira jechuudha mana seeraa kan ta'is kutaa sanatti kan hin dhiyeesse balaa san fooyyessuudhaaf yeroo san namticha ajajoota zoonii sanii jechuudha kara sanii jeneraaloota sanii wajjaaseetiin akka itti fooyyessuutti namticha yeroo san Yahya Deelamii jedhanii nama ibaadaa qabu nama gaariidha itti gaafatamaan jeneraalicha san xayyaaraa usiifin kaasanaan jee akkasitti fuudheenaa isaa wajji wal ta'e mootummaan tun kaatee diigamtee yeroo san sababa ta'eef amma sun gaasawaan itti fuuf gara ambaasii teenyaatti siin jirtu duba karaa onni tinoo karaa dhaaba gartee garsayoonni kanaa fi waan uummata hattu kanoo munaddamaaleedha munaddamaalee adda addaa tan nama mirgaa silaa gargaarsamaa mirga ijoolleedha hettaa mirga ijoollee daa'imman hidhaa jiru kan umrii isaanii bara 14 bara 13 kan bara 10 keessa viidiyoo isaaniitiif wanni fideetiifin bu'aa tokko osoo godhin ammaanummaan mootummaa wajjin shari'aa godhee akka isaan karaa biyyatti naanneeffaman godhe jechuudha. Kanaafuu maallaqa itti fudhachuuf mashruuraa tokko itti fudhachuuf godhan malee haqiiq ittiin dalagan. Hin hordofan. Ittiin gartee baajata itti baafatan. Baafachuuf malee maqaa kana galiidha itti uummatan. Galiitti uummatan malee itti uummatan malee hojiirra hin oolchan. Hojii oolchan jechuudha. Kuni gara waan hin bara dila kana keessa isaanitti amalaan itti beeku jechuudha. Waan fardeessanii godhanii qaban. Godhamuu qabu. Injiru. Hedduu galatoomii waan hedduu gartee dhugumatti waan hedduu si bira jira. Ani kanallee gartee namni waan hafallee gartee namni waan kan hunda akkuma gartee an garsiraa bare kanatti namni gartee waan dhugaa jirtu hunda akka siraa baru gartee hedduun hawwaa. Kana sibatti dhufee kun
ما شاء الله وانغار جرتا إيه ركضا خنيا قدو استيقون قدو استي غرغرة جرتا وانغرتي رغمتي سلاسون غرتي خنين كبارته سلاسون غرغرة بيتا لين غرتي سلا جولة غرتي أتوتي غرغرة بيتا بيتا غرو غامالن قول سلافو وغرتي يهو سنجو ويهو جولة ترنجرو وقاد له وقاد ميكانا زيرا خنو جولة ترنجو بيتا ناس خنو نما غرتا جروم بيا أربعة مكان كان أبدي غرو هدوسي غمدي غرتي غرتي كت جولة ركتا خنيا كت غرغرة يوتخنا هدوسي غمدي خنافو مي أتي كغرتي سلافو دمينا أتي سلافو دمينا خنيا بيتا جولة ترغرتي خا جولان توني هندونو غرتي يادا غرتي ستي منچو انفورميشن غرتي وغا جرتو ستي منچو اتي غرتي جولان تومي وان ركنا جولان تو ركنا غر جولان تن غرتي ركنا غاجرو اكن فكاتارا كامبرامو جولان توني وان بيجر نمن وان بيجر اوف غنو كاميو اتي غرتي اك غرتي نما غرتي له بولتي فمانو كان ما جيت لا دون ركي غرتي نو تغودان كنياو غودان درس جرو ني بيتا وهندور بيتا ميغا بس وان كان مي امه خنيا اسمه غاري دون فكينا بنيو فرت تجاجلا امتا غنا بردي دمي تك تاون كي يبرخني باتين تكفادا بردي دمي تك اناف بردي دمي تك تجاجلا ساني غدو دبيا يمن تنجچو akka gaariitiin badha rakkoo jirtan akka gaariitiin badha waggaa diidamii takka khidmaa eegaan eegale bara dhufuun kiyya yaman yeroo nan dhufu bara 2000 fi 98 dhufe ji'a takkaffaa akka Awurooppaatti ji'a torbaffaadhaatiin hojii eegale jechuudha hojii mana murtiidhaa hojii tajaajilaa kanaan eegalee jiru tajaajila أفاني خورا خو ركو كرمان نمني أفاني كذا ملك كرمان سينه برا خودم باس سينه ترى يكان درجين بابجت سينو ترى نمنو هم كواميتو يعني تو كل نجير أمباسين أردو فوان نجير بيجي بدي تو كمالة شو بدي ما تو كمالة تي وقع خلنا نيدم جيا تكبا سكالتامي في سد جيا تكبا سينه تي جيا تربك فادا هجى خنا رمضان صوتي نتورين صون كيسو ما يجو هجى منا مرتب رمضان يجو أفان هي هو ترجمانة هي إساري مرمو يقول يجو مرمي أدنيت أدنيت إيجل يروز هكذا كرمتي نمدي موجين ورا جابسته نما تكو نما باليتنا جولين سني تجروتها نما جهاوجي ماكينات كروجي دي ما جرا تجروني مو بالا سمون ما دوچويا نقادو توان كنا تجرون إيه هو وجه خره خرمون مسكين أمم بيخور وجه خره وجه كبني مرتي دابدي سجى مرتي برد يده ميتور بتمر مقايسة وجين تمر بسنة هيا أكيد تين دكيم مرمى نمنو هم ماكينة وجه خره أمانتي أدان كمان لميلا نمنو كوني مو ولينا دويدا أدوي ساني مان تاني بيتش أفاني بيخان أكمل تكوانو خسادية مرمى هدو دوا ديبي وازن منا مرتيرتي إسا ولا بقولي براباس إسا مش أورمو خنا أورمو سا أورمو خرا بالي براباس وانني درو جدّي ساني برا ديدة متوقما يا ماشي بجدّو سير خاسر كوي تدو حالاني بيخا حالا بيو خيسمو حالا ركنا دلالو تاتين ببلنا ركنا دلالو تاتي يرو قبرم باديو جول فرته هدو ببلنا چرا ميدا باجران مدخل مالك تيوته دلالو ني صوباني چرا اوفن بيرا خرا خنت دچي غرغرسيسن duraan bishaanii as ture wanni san ammammoo warra lameen kanaa fi sadeen kana keessatti bishaanii achitti godaante wanni san duratti Abdul Qabu Yamanitti dura eegalamne ammachi godaane jechuudha Jibuutii fi Dirree Dhawaa jidduu jechuudha yookaan Hararii fi Soomaaliyaa jidduu jechuudha Abdul Qabu karaa kana babal'ate Oromooti moo maallaqa achumaa buufamaa jira achumatti irraa fudhatan ka fudhate telefoonni ni cufa huwwilii warri chindees warri maal ta'es achumatti hafa كل لما ده خواجة ما ده تشي غرغرة ورا سائرة أصبحوا بدو برا غيسه. بياربر فيله يو يمن فيله. خنا قرما تمارنا كده مكتبك يا خنا غيسه نما كم خورج جرما. أورو موفي نما وني يدو أرسكيزا مكان نما كم خورج أرسكيزيا. خاني هيدا راباس هذي. نما كم خورج شو؟ أبان هي خير جدو نما كم خورج جرا أرسكيزا. كلهم تنو كيسا أدانتين. وانا داتين راني خنا خيزة تمو دلالو نقول
hundi isaanii yeroo gabaabdutti maqaa isaaniitiif kanaas an karaa dhimma ilaalchisu mootummaa yoo gaafatte tarrisuufis ni ta'a jechuudha. Biyya inni ta'eefi maalummaa isaa eenyu akka ta'e warra kanaan gamoo ijaarachaa jiru hunda hordofaa jirra. Kana biyya keessaa waggaatti irratti ol quunnamti goone hundinuu seeraaf dhiyaachuun isaa hin oolamu. Hin oolamu. Nama gartee as taa'ee gartee biyyummaa keenyatti gartee gamoo ijaaratu jira. Gamoo ijaaratu jira jechuudha. Nin beekaa kun hundinuu qormaatamee qorataan warri kana nama godhaa jiru maqaa Oromootiinis jira. Kan Oromoon ta'enis jira. Okay, nama kun Araba lammuma biyya saniiti moo? Lammuma biyya sanii Abdul Qawwiin baanan hin jiru. Abdul Qawwiin maqaadha malee Arabni duraan nyaachisee gadiisu ture. Abdul Qawwiin kan inni fannisu godhee Oromoodha. Nama Itoophiyaati jechuudha. Nama Itoophiyaati. Lammi biyya ta'eetis ni beeyna. Ni beeyna tokko tokko ni beeyna maqaa isaanii isaan beeyna. Kun hundinuu seeraaf yeroo inni dhiyaatutti warra seeraatii wajjin dhiyeessuu ni danda'a jechuudha. Kana waliin akkasitti odeeffannoo dhiyeessuu qabna. Abdul Qawwiin godhame suni maqaan isaa akkas ta'ee warri matti banatee hoosha banatee mooraa banatee namatti guuraa jiru. Alaabaa Oromoo fa'aa fannifatee itti guuraa jiran kanaan sobaa jiran hundinuu ni jiran nama Itoophiyaati. Guutumattuu nama Itoophiyaati. Arabni barateeti reebuu eegalee jechuudha. Karraa bituu eenyu waliin qabinuu sirraa bitaa jaaniiti akkas godhanii akkas wajjin nyaachuudhaaf akkas barsiisan Araba kan. Araba gartee isaan barsiisuu. Baras 2008 irraa eegalee hanga bara 2008 irraa eegalee haga bara 2012tti dubartii 600tu gudeedame. Dubartii 600 gudeedame. Karma egaa bahaas nama jechuudha. Gudeedamtee ulfooyte mas. Ulfooyte. Akkasiin maallaqa hundinuu maallaqa balanii maallaqaan deemanii diqaalaa isaanii sossomnee kaan akka jaaliyaatti asirraa fuunee yoo inni dhaan bifa tanaan irra gargaaramuu turan as keessaas ni jiran ammaa as keessaas ni jiran. Magaalaa sana keessa. Warri galaafataman jiru warri bakka itti galu qabne akkasuma deemee dhimma biraa seenes jiru jira jechuudha. Gudeeddaan ka beekame kan barreeffame 600 jira. Gudeeddaan warri ija keessaa baasan ammoo haayilaandii wanni irratti ijatti kara dhawanii keessaa jira keessaa buusan qacidhaan keessaa darban fannisanii ammaa asitti ni jira ammaa warri gargaaramaa jirus jira ammaa nu biraas warri nutis gargaaree jira. Babal'ina dila kana kan godhaa jiru immoo amma rakkoon mootummaan teenya ammaa duratti nuti gabra amma immoo bilisa. Kana fakkaatu ilmaan dhuman kun amma fakkeenyaaf warri ramadaana keessa dhume dilli kun hammaa nu bira jiru kun suuraa isaanii nu bira jiran hundi nama haara. Dallaalonni walloorraa fuudhanii biyyarraa yookaan biyyarraa dirreedhaa fuudhanii achi maallaqa irraa buufatanii bishaan gamanatti facaasanii miilaan osoo deemuuti warri hin dhume kun ammaas. Bifuma sanii warra maallaqa irraa barbaadu gate jechuudha. Dallaala sadaffaa. Kan hojii suutirra dhume kun haroota hundinuu warra maallaqa irraa fudhatanii achumatti miilaan gadhiisaniitu bahararraa miilaan osoo deemuu daangaa suutirra dhabe. Hundinuu qormaataan hundi isaanii nama haaraa haroonni dhume kun jechuudha. Jarri 17 ramadaana keessa dhume kun warra bifa akkasitti haaraa jechuudha. Mudannaa kanaa isaa mudataa jira. Kan immoo tarkaanfiin irra fuudhamu tarkaanfiin seeraa abbaa dhimmi kun ilaalchu wajjin irratti hiriira wal godhannee saaxillee waan san goonee uummata irraa dhaabne qofa malee hin jiru. Ammaa kana ni qaban amma gabaabdutti namaan dubbisammoo guyyaa lameen kana keessatti ni qaban maasa. Nama gartee waan kana jiru. Dallaala dirreedhaa irraa fuudhee maallaqa 10,000 irraa buufachaa jira. Dirree mudhaa taa'ee maallaqa. Dirreedhaa irraa fuudhee dirreedhaa irraa 2,000 irraa fuudhee. Qarshii 2,000 jiru. Qarshii 2,000. Hayyee. Achirraa fuudheeti karaa Jibuutii baadiyyaa Jibuutiidhaa fida. Jibuutii irraa ol naannoo Affarii fi Jibuutii jidduu fide jechuudha. Achi fide achi gannatti. Achi fideeti achitti waliin maas 10,000 buusa irraa. Irraa buusa. Achumatti irraa buusa. Jara dhumeef sababa akka ta'e dallaalammaa. Dallaalonni jaramma doonii madhumta kana fuudhaniiti warra maallaqa akkasitti irraa fuudhan akka kabiraa dhufee nagar. Ifturaa baasuudhaaf doonii caccabtuu irratti kaanii fe'an. Information haariin an qabu mahadis amma dhume dhumaatii doonii lameen amma Jibuutii garagalte kana. Dallaalonni kun dubbisee sagalee isaaniitiin qaban. Dubbisee sagalee isaanii dubbiseetiin qaba. Eenyu akka asirraa qabanii sammaas. Eenyu akka qabanii hordoffiidhaaf dubbiseetiin jira jechuudha. Sagalee isaa waraabadheetiin jira. Achitti irraa buufatan. Hoggaa irraa buufatan achitti namni dhumee jira kan amma isin guyyaa lameen kana dura fiitan sanuu. Dhumee jira nama 130 olii dhume. Eessa ooftanii jira amma kanaas. Laa kun keenyaa minuuti kara biraa oofnaa kanaa miti maas kara biraatiin oofnaa naan jedhe.
bishaan ammoo tokkuma. Bishaan tokkuma bishaan tokkuma. Bishaan lama jiru. Yeroo irraa fudhatan maallaqa kuma kudhan kudhan kana eegarraa buufatan booda yookaan kuma 8,300 eegarraa buufatan booda kuma lama kan duraan fuudhanii wajjin kuma 10,300 irraa fudhatan. Eega kana fuudhe booda wilii fuudhaniitti bishaanitti akka ganna qabu achumaa itti himan feetu gannaqii kun ijoolleen jirti tanaa himte feetu gannaqii maan gannaqinii fiddaa jedhanii tokko yamantichi dooniin isaa baddeeti dachaase nama kuma feetu. Yeroo dachaasu hayyutti maaliif dachaafte jedhanii namticha tumaa. Duuba dooniin uraadhaa dooniin cabtee bishaan ol yaa'e irraa waraabnee dadhabne lubbuu nama dila kanaa gadiin naqaayii jee namtichi. Teetii baadee gadi nayxuyi akkamitti deebiftaa wilii maallaqa lamataa guurachuu barbaanna karasha kanaaf hin nuti maal nyaachifnaa karasha kasaaraa nurra fidaa namni kun gannaqi jedhan jechuudha tarkaanga hanganatti rakkoon gurguddoo jirti bakka tana keessa warri bifa kanaatti amma dhufee namni jira warri dooniin irra cabtee bifa sanii irra dachaasanii nama bira tumanii gannaqi jaaniin kun as jira nammaa hona bira jira ijoolleen tokko kun kanuma sanirraa hafemma warruma akkasitti dirqama isaa fudhatuudhaaf gannaqeetitu ifii bahee ifii ni baan hundinummaa warri doonii lachuutu ifii baan doonii dudullatti irra gannaqanii kombolchaniiti nama gannaqanichi deebi'e jechuun maallaqa sana halaaleeffachuuf jechuudha. Rakkoon guddoon kanaa jira kuni tarkaanfii bifa barbaachisuun irra godhuun dirqama keenya ta'a nuti karaa mootummaa teenyaatiinis karaa kana as millachuun dirqama isaaniitiin fakkaata nu wajjin hiriira boote akka wanni kun itti dhaabbatu godhuudhaaf nuti ni beekna jechuudha. Dallaalota kana kaasiitiif kabiyyaatis ni beekachuu qe'ee qaqqabsiifne wanni jala oolchuun dirqama keenya ta'a gaafa dhugaa himuudhaaf lubbuu namaa baraaruudhaaf tasaa jechuudha. Namni immoo karaa seeraatiin akka deemu akka bakka barbaadu karaa seeraatiin ta'u nama keenyas barsiisuu qabna. Mootummaanis namaaf laaffisuu qabdi namni karaa fiizaatiin karaa dalagaasaa akka dalagaasaa barbaaddachuu danda'u. Kabiyya keessaatti harkatee fi kabiyya alaa deemuu barbaadillee karaa isaanii akka ta'utti irratti hojjetamuu qaban fakkaatan kun dirqama. Dhumaatiin namaa waan babal'attee jirtu jechuudha. Warra bifuma tanaan maallaqa irraa barbaadaaf lubbuu isaanii galaafatan jechuudha. Dachii gurgursiisanii osoo akka malatti gatanii wanni dhangaan namoonni kun hundinuu nama sanii jechuudha. Fakkeenyaaf kun hundinuu nama sanii nama tokko lamaa miti kanneen hundi kanumatti hundi isaanii dargaggeessa xixiqqaa akkanatti hundi isaanii du'aaf saaxilaman jechuudha. Hanqaa biyya teenya irraa ka'ee Afrikaa irraa ka'ee hanqaa seenaa Suuditti Suudii keessatti rakkoo tana jalaa namni bahaa jiru jechuudha. Kun ilaal bifa suukannee isaadhaan ajjeesuu ibiddaan gubuu fuula isaa guutuu kana godhanii gatuun dargaggeessa dila kana sababaa kanatti maal ta'e jechuudha. Abbootiin dhimma alaaltu keessaa'u nuti ministeera dhimma alaa doktora keenya Doktor Warqinaa Gabayyoo karaa kanaa akka guutuu akka as millatee waan kana wajjin fooyyessinu dhaamsa dhaamaafan. Biyya keessaa fi asiis tarkaanfii irra fudhannee waan kana dhabamsiisuudhaaf nuti waan qophii taanuuf jecha nu wajjin hiriira godhuun bifa tana waan ambaasiin hin jirreefis jecha ammoo rakkoo jirtu keessatti nu wajjin wal qunnamuun akka baqatatti ambaasii taane waan kana hunda godhaa jirra namni kun nama Itoophiyaati. Nama Itoophiyaa dilakkana ta'u kana namni kana godhuus nama Itoophiyaatii fi shiftoota biraa dabalatee nama Itoophiyaati akkana nama godhaa jiru. Kanaaf ammoo nuti seeraaf dhiyeessuudhaaf irra yaaduun barbaachisaadha jeetee nama jechuudha. Yeroo tana keessatti mootummaa teenyaas maqaan ni xuraa waan ta'eef keessaa'u Oromoon biyya qabannaan itti jabaate dilli kun hedduu rakkoon gurguddoon dhufte ji'a 8 kana. Rakkinni dilli kun maaliif warra faallaa mootummaa teenya mootummaa Oromoodhaa jeequu barbaaditutu hijaa garagaraa irraa bahuudhaaf nama kana godhaa jira jechuudha. Kunis maqaa Oromoodhaa himatee afaan Oromoo dubbatee nama dila kana bifa tanaan akkanatti gatuun akkana gatee raammeessee tortorsee darbuun wanni jechuudha. Ni beeyi nama warra kana godhe qorannee itti dhaqqabnee maqaa isaanii guutuu nuu kennanii maqaa isaanii guutuu qabne jechuudha. Hanqatachiisan dhaqnee ilaallutti. Uummata kana jechuudha. Uummata kana reefki kuni tallaajaa jira jechuudha. Firija musafaalee garagaraa keessa musafaa keessa jira. Kana wajjin nuti mootummaan teenya hiriira nu wajjin yoo ambaasii biyya tana fiduu dadhabde yoo nama as keessaa qabaatanii mootummaa dullatti isaanii ambaasii dullatti isaanii ta'u Oromoo basaasuu malee waan beekne san yoo san qabaatanis nutti haa dabalanii nu wajjin haa wal qunnamsiisanii rakkina namaa kana fooyyessuudhaaf hankaniin irraa barbaadu kanuma kana hedduu haalaan irra barbaachisaa ragaa dargaggeessa kun akkanumatti qeerroon bifa maleedhaan galaanaa fi galaana ala dhumuu isaanii
هدونا ما يعجزها خنا في جباتني كإرتي قبي تايسنين بربادا وان غاري درجة جرتا رغمتي غرتي خوانة تيجي غرتي سلاسو غرتي وان غرتي سفاران غرتي موتوم غرتي سفاران غرتي تبقى غرتي دروما نسوت سنو وانا كنا غرتي درجة هنتور ربيتا وانا كم درجة جرتونا غرتي درجة هنتور تكانو جنة أسمع غرتي فردا في هنملة وان تكادرجة هنتور ورمو بساسو مالي درجة سيد كان جرت هنجرتو بكسي أنا درجة بوتر بلد لا مني بيتي وما شاء الله وان غاري وان هدو درجة جرتا كنا فوق غلطومي غلانا خان كغرتي إن شاء الله بلسوما كنا هتاو إن شاء الله بيتي غلطي إن شاء الله بيتي اللي غرتي أكرمتي وان غاري خنا أكغرتي ومت خان يفضل يدوس راه هدو غمدا نتجمع غرتي أن غرتي أكرم تقطي وان كغرتي هذا خان غرتي سر غرتي أنا دور سوق هتيم هدو سوق توم فدا خان غرتي أنا كان دتي غرتي نما ومت خان ينينغا قام برات نمو أنيس وخاني مو غرتي إسنيز لين غرتي أكسمتي وان غرتنا إردران غرتي أكت فوفتني غرتي إرغارتي دليدن أبدين سرقبا قام برات نمو موتومان دركما وان كنا فوكسي غرتي فولر دفعوا قبا إسنيز مو أسيل لين مو غرتي جولين أما سيفر غرتناتيس أتي غرتي أكا غرتي نما لفبولة جولتو كوتي جولتنا أكا غرتي بير راهمبانة خافل لين غرتي كبيتي كبان دبر سيتي التيمي سرت غورسي أكا غرتي بيفيتي غرتي جيرام غاري جاي خايس غرتي جيرمان التيمي غورسي كامبرا أمو نوتي غرتي أمانتنا درولة غرتي غبرماتو بيرا نوفا أمانتنا موتوما قبنا الحمد لله بيجي خنيا ما كنا بودا بيجي غاري بيجي كوفا بيجي كناني بيجي ماتشو وتاه ديما جرا نوتي خناف تجرم غاري أما فهرتي هرماتشو كمان ملة تجرم هنغرتي يفني رابقة شو كمنو ركني بكون دور جرا ركني ما ولا با غرو أما ركني تكشي غرتي أما أنت نبيجي كن جرو خنا إرد أوبسنة إرد برسنة غاري رفتوف وهدي شو كمان ملة يوم أما أنت نا تكو ركني تكا هنغرتي يوخاني ما وان أنت أوبا فكسنة وكان في نوتة بيجي كن يلا غرتي نابراتي نور عمله تي أنا خناف كيرون درجون شمران هندي كيسنو موجودون هندي كيسنو واني غرتي بيفيش على جرتو بيجنماتي بيجربا حكومت يو غرتي غبرما بيجربا غبرما ويانن نغوتش على يو تيمله راغديمتي خناف نمني غرتي نموني غرتي بيوروبا خنديمن يوكان وقال ما سدي أفرتي يوكان ما براتني بيفيله جورون دني يوكتي مالك أغنجو نمني بيجربا جرو وقال جدا ما صدق ما فرتمو تاله نما قرته الرجال ديما له أولنديمو خناف أنا هدرا واني سنجو بيجي أربعة أكن ديمنا يو ديم تنس خراس سيراتين ديمارا كنا بودا ونوما ديمو فنجرتو بيجي فيكتي أبا بيجي كني تبى ثانا جرا خناف سنتين درسو غلطهم ورفضنا فيديو كنا وريد أجيب تمندنو شير ولف قدا ولف دبرسا وان كنا هجرة وشان سنجا غلطهما الفضل السلام عليكم